nyaatam mubaarak na gargaaree waggaa sadan kan arfan kan akkamitti gargaaraa turte ijoollee jira kana mariisiteeti ummata kana deebillaatiin gargaarsa akkanatti gargaaraa deemi rafi jiruu kan kee jiraata sa'aatii argitetti ummata gargaar yeroo namni siin jedhe Oromoo jarakatu na dhowwe yoo kun ta'uu dhabe akka shanan gibeetti ummata gargaarta kana siif keenya koominitiin biyya kana jira fudhu kana qabadhuuti qabadhu immoo ijoollee asirra jirtu dubbii gabaabsi nama waan katanya cuma barbaada shabakaan kana Assalamualaikum warahmatullahi meeroo koo butakka akka gandaatti se fudhatanii akka sabaatti ka dubbachuu jiru shanan jabees ta'e jimmaas ta'eefi ammoo na caqasi tur noe afarsoo fi sumayyeen arrabaan kan beekaman warri immoo giftoroonni isaan jala deemtanii ijoollee kana ijaaraa jirtan kuni waan namarraa fakkatu tokko waan eessa namaan hin geenye tokko ni beektanii. Kore koo dubbadheen goota bakka kooti. Maqaa warra bubbucuu kana naaseen warra duuba jiruun tuttuqee madda. Wallaayit qaalii. Yeekee barla fakkeenyaaf warri amma Ture Habibi Mubarak nan dubbadha yoo fete ganna buusi. Gruupii wayii akkana galchaniiti mee waan. No meebii qaadiin waan gaarii dubbataa jira obboleessoo hafitu qaadiin rabbiif jedhiti. Ankanaaf galee doktora. Qaadiin fixateera. Amma gruupii wayii nagachan jettu dubbadhu kabiraamiuti qabadha. Okay. Mubarak. Ni beektaa shirri kun waan duraan lafa ture. Meena dhageeffadha waa tokkoof hooma xiqqishoo carraa isinitti hin dheeressu. Gruupii wayii ijaaranii turani warra gruupii ijaaran hunda tokko tokko maqaa beeka. Gruupii ijaaranii maal nuun jedhan Mubaarakiif taaptaabiin godhinaa Mubaarak jalan taa'inaa mana Mubaarakitti gargaarsa akka hin guuramne kan godhe maqaa namaa yoo dhayyattaniidha ammoo yoo hin jetteen naan dhiisa. Shirri kun torbee lama dura ijaarame. Wallaahi gruupiin torbee lama dura kan ijaare Naziir Nuuraati. Hayyee. Kan ijaarame Naziir Nuuraati maal nuun jedhe gisee Mubaarak gastii banate jalan taa'inaa Mubaarak arrabsaa nuun jedhe. Achi keessatti remoof na godhan Mubaarak abbaa miskiinaati. Ani wayin akkatti remoofi na godhanii asoon ilaalini Mubaarak abbaa miskiinaa isaan nu bira dhaabbata keessaafu ijoollee biyya Arabaa gisee hidhamne bakka hunda mana hidhaatti isaa sagalee nuuf ta'a itti deebinaa remoofi nu godhani. Ka gruupii kanaan deemu Naziir Nuuraa ijaarame ijoollee xixiqqoo namaa asirraa akkana ittutun achi keessa jirti na beeku na farsoo fi kun hundi isaaniitu achi keessa jiran kan achitti ijaarame achi bobba'an malee shirri duuba jira kuni waan asirraa wal dhoysinuu miti dhugaan jirtu yoo barbaaddani dhugaan kana Mubaarak asoo akka gandaan taane kan Oromooti sila akka gandaatiif dhaabbate uummata Jimmaa bichaaf dhaabbata Jimmaa bichaaf takkaa qabsaa hin beeku Oromiyaa fi Oromoo kutaa 10 takkaatiif qabsaa malee sila mucaan Harargeedha tokkichummaan inni Somaalee keessaa du'a nu baasisunu sila sababa Mubaarak musammaatiin lubbuun nama meeqaa baraaramte gaafa Libaayitti ijoolleen baale Libaayi keessatti namni lama akkasitti hidhamu kan baase Mubaarak musammaa yaasini maqaama isaatiin bahe malee sanii hin jiru diyaaspooraan jettan warri haatan konkumaa maqaa Mubaarakiin silaa inni nu dubbachuu baate hin gargaaramnu. Shamarran biyya Arabaarraa maalla inni kan hoggaa nyaadhame kan nuun dubbatu Mubaarak musammaati. Wanni kun hundi irra ijaarame shirri Mubaarak musammaa irratti wal ga'e ni heddummaati. Maqaa shamarran irraa maallaqa nyaatan jettee xiqqeessuuf. Naziir Nuuraa biyya keessa ta'a shamarran irraa ni nyaata nyaata. Tana hunda irraa dhorkite mindaa uummanni nyaatu irraa murte. Shirri sirratti hojjetame tokkoffaan kana. Shamarran biyya Arabaati waan ati dubbattuuf hoggaa maallaqni isaanii nyaadhame waan ijjituuf. Lammaffaani waan gargaarsi kun Mubaarak maaliif beekamtii fudhata? Mubaarak musammaa maa beekamtii fudhata Oromoo irratti jaan? Maaliif jaani waan bakkaatti itti dhalalteetu sila uummanni kee kun si waa hunda naasuun garuu haanuma jennu bakka ati itti dhalatte Mubaarak musammaa maaliif beekamtii fudhata? Maali jabaa qabu barbaadan? Inni maanurra dhageettii fudhata ulamaa'ii meeqaa sirraa dubbate maashaallah rabbiin urmii keessi haalaatu ulamaa'ii meeqaa jazaa ka'eeme akkamiin nuti hin dubbanne hinaaffaa keessa jira kana hunda hojjete nama si hojii nyaate tokkoffaan kaayiroo keessa jira kasi hojii nyaataa si nyaatuu jira diina ati firraan beeynee jira kan ati firraa quban qabne ati miskiina ati garraa miidhamumaa quban qabdu firraa kun hundi kasirratti ijaare kana. Ka waraana sirratti akka gabbabbaase hundi isaanii isaan kana firraa eegi diina qabda mana kee jala diinni kee jira mana ati galtu jala diinni kee jira miidiyaarraa diina qabda biyya keessaa diina qabda qabda
garuu waan takka si godhuu hin danda'an nama rabbiif tumsu namni miskiinaaf tumsu rabbiitu tumsaaf ati gaachana nuuf tumsaa jira. Ijoollee meetaaf ta'a qola nan laalame jecha kee kana ijoolleen fudhatteetti moo jechicha achitti kenname nan laalame meetaaf ta'a biyya itti muddaame jijjiiramaa laata meetaaf ta'a qola ijoollee fudhattanitti gorsicha taaf bakka guraa kana laala gorsi fudhatamne kuno taaf taaf kuma dhibba galaara hayyee taaf taaf dhugaadha achi keessa maal jaanii beeku innaa taaptaabiin godhina nuti amma giiftaraa miti warri giiftara sii kan nu kaan dhiisiyu warra dhaqee jala taaptaaf godhu kanaatu mubaarakitti goflaa godhu jira nuun jaan mubaarake nuu miti nuti dantaa teenyaaf si jala teenya malee dhimma keetii miti waan ati nuuf iyyituutif waan ati nuuf dubbattuuf si jala teenya rakkan nu siin nu iyya takka diyaaspooraan tokko kan nu iyyu hin jiru maqaama keetiin nu gargaara yoo nu gargaarre ati dubbattu malee takkaa namni nu dubbate hin beeku oromoon jechuun silaa jazaan namaa kafalame siifi jazaan kee kafalama silaa siidaan namaa dhaabbame mubaarak musammaatiif siidaan dhaabbama isa biraan jira jee isan faarson durirraan warri na beeku jala jiran takkaa si dubbate jedhu mooshi isa kufifne eenyuun kaafnaa jedhu eenyuun kaafachuuf kan isa dubbee maal Nazir mataa isaatti gargaarsi gisee jaame nuunji achi keessatti sagalee isaa rimoomna godha wallaahi wanni nan sheene sagalee irraa waraabbachuu dhabuudha. Sagattee tagaa wallaahi keessatti nama naayyee. Achi maal jebee taa gisee gargaarsaa feesbuukii naan banaa kara feesbuukiitiin haa gargaaru tiktaakii kiyyaas na hordofaa ani sin jaaladha. Ani Oromoo maallaqa isinirraa nyaadhu nuun jee mubaarak maallaqa nyaatu jiraayi kan jaame hafarsaan baananii maal jeen Nazir guyyaa tokko mana keessanitti mana keeti gargaarsa goona sillee beekumtii kanninaaf kan je'een gorsaa jira maaliifi gorsi beekumtii mubaarak fudhata mubaarak maaliif gisee hunda gargaarsi mana isaa guurama namoonni gariin akkan taanetti yaada waan akka gargaarsa kana ati bu'aa irraa argattu. Gargaarsa kana waan akka ati bu'aa irraa buufattuuti itti fakkaata. Walaakiin isaaniif hin galle. Waan isaan hin galinii jira. Kana keessa ani osoon hin dubbatini guruppii keessa guruppii nama 700tu jira. Nama 700 miseenjeriin nu fuudhuu dideeti weestaappiin nu dabarsan. Weestaappiin illee nama baay'ee hin qabatu waan ta'eef hanga maarree ni jaaran dhalaan ni jirti shamarran jiran shamarran takka. Wallaahi Oromoon dhagoo qabdi bareechi dubbadhaati qofti dubbadhu hayyee boo. Shamarran sun eessi shamarrii takka keessa jira shamarrii takkittiin eessi Dubaayii. Waraaba. Ayyee. Shamarriin takkittiin eessi jirti beektu Dubaayii keessa jirti. Ta Dubaayii jirtu maal jette ani afaan kiyyaa mubaarakii isinii hojji yoo jala jiraate jirti yoo jala dhageesse isinuu ibbeeyti. Ani maqaa waan isin haasoftan kan afaan kiyyaa mubaarak musammaa galata nu biraa qaba hin dubbadhu jechee isin jettee achi keessaa bulooqamtee si qaanyee isinamu mubaarak arrabsitaa jaani yoo badii hamtuu alaa qabaadhe. Naqaanya isaatee biraa baate. Antila kana dubbanne dhageeffadhaatu maan tole qooyi waan kana adda baafadha keessaan fiigu jee. Kan nagalche hiriyaa kooti guruppii sanii. Nazir osoo hin taane Nazir nan beeku. Hiriyaa koon nagalche hiriyaan kiyya eenyu inni nu ajjala jiraachuun mala. Innumti nagalche sunu waliin ijoollee hojjesi duulaa jira si arrabsaa jira naan beeka. Isaa tocha keessa nagalche. Ani hoggus isa dhiyaadhee wajji hiriyaadha waliin turre. Oromoon dhageessu hayyee. Kaayyoon maal inni gaa? Kaayyoon maal? Kaayyoon isaanii miidiyaa irraa si galchuudha waan akka ati ifis saalfattee waan mindaa gargaarsa kanarraa argattuuti itti fakkaata. Mana maqaa mubaarakiin gargaarsi akka hin guuramne kan godhe shirri lafaa kee asirra ceesu kan walaa arti maqaa namaa keessatti hin dheenjette maqaa namaan dha'u maqaa namaan hin dheenjette kabajaa waan si qabu. Artistii walaa jettan kulluun isaanii kana keessa jiran. Beekumtii barbaada hinaaffaadha. Maal nuti hin beekumne nutis namaa miti jedhan. Ana tokkitti jira inni bitor. Waa hundaa waan duulaa jira miskiiti. Mube. Bakka guddaa kaa'ime. Waan si galuu qabu mubaarak. Nama 600 fi 700 ture 100 nama 30 keessaa beera. Dhugaaf dhaabbadhaa isa jedhu gurgurti. Wallahi. Oromoo sheer godhaa ishiiboo. Yaa Rabbi haqa kiyya baasi. Mubaarak waan si galuu qabu nama hangachi keessa jiru san keessa nama guruppii keessa jiru san irra guddaan wallahi wayin soba irra guddaan ka si deeggaruudha. Irra guddaan si deeggara nama hanga tokko bicha
namni sun nama afur janga akka sobanii soba kijiba kana walqees bar qabanii kakatanii soban mubaarak silxeedha mubaarak oromoo miti jimma keessatti dhalate maqaa oromootiin nyaata geemmi gizee taphate oromoon haaleenca naa darbituuf an oromoodha jee afaan oromoo baratee mubaarak biratti beekomtii mubaarakiin kenninaa ja'anii immoo gaaffii wallaaltan kaa feesbuukii irratti kan uummata gargaaraa ture leenca jira feesbuukii irra jettanu Innumti bari maal isaa galuu qaba beektaa inni beekomtii barbaada anaaf maqaama kiyyaanaa guuramuu jee oggusumaa kaxinxii isa kana kaase isa gaafa maallaqa walloo guuramu wallaahi anatu garaa jabaachuu dide malee miskiinatti jechuudha otoon garaa jabaadhee ji'a tokkoo ki ji'a lama gadhiise kana guyyaa lama geessu wal irratti naaftiin haadha ofiitti naaftiin walitti gadiyaati. Gaafa gargaarsa walloo sanis mubaarak maallaqa walloon galchine maara ji'a soo inni olola ofee guruppii san keessa nu himu sagalee kijibaatan bakka kanaa fidaan beeku kun laa garee mubaarak jeetuma ifumaa wal jaadhanii fi walitti haasanii mubaarak kana jeejaanii achi keessatti olola kijibaa kana gallakkisan achi keessatti maali osumaan dhageeffadhu soba asoo taa'uu beeku mubaarak musammaa akkana hojjetu jennaani ati isa jala dalayda isaafi sarraatanyaa isaati jaanii rimoof achi keessaa na godhan jechuu guruppii keessaa. Eshi Oromoon gruppii keessa jirtanu borqiyamaa fuuldura rabbii jirra gaafa duuni qabrii qabna jettani gruppii sana keessa warra jirtanu kottaa achitti gadi baasa dukkana qabrii nu eeggata warra jettan jechuudha. Achi keessaa rimoofii na godhe maali eenyu kanan godhe gurbaasani ka abbaa guruppii ijaaree ka guruppiin deemu hangara ayyaa abbaa macaa gabbee mubaarak maallaqa walloodhaa galchee jira eega achi gartee ijoolleen hundi afaan garagaltee kunoo jennaani. Maal innumti raayuma abbaa macaa ulamaa'ee guddaa kana balaaleffatu eegale waan kasaanii ta'eefi jedhee siigalee sobuu eegale. Haakana jee Naziir Nuuraati dhibbaan dhibbatti amma aman yoo ajjala jiraate fedhee dhufa fedhee dhiisa. Afaan isaatiin jee fi falbee. Akkasi wallahi. Mubaarak. Namni carraa biraatti itti fufa. Oye Oromoo koo rabbi isiniif wakkalamu. Dhaggeeffadhu wannan siin jedhe mucaan amma dubbachaa jiru kuni sirriitti du'aa yoo goote haqti kee ni bahaa haqa bira dhaabbadhan mallee wannan siin jedhu. Al tokko na jalaatii. Wannan siin jechuu barbaadu keessaan keessatti ijoolleen Harargee galatoomaa rabbiif jecha isin jaalladha durumarraa kaasee jechaadha. Hanga dhaabbattanu mucaa kana wajjin dhaabbachaa jirtanii innillee musiin gargaara. Sin deebisa shurrubbee koo baasii naan jedhee deeqaa tokko booda si deebisa ergadhu. Gateetti lakkoofsa waatsaappii agarsiifteef. Oromoo dhageessa miti? Oromoo dhageessa. Ammaan booda gaskii bakka tokko wanna waadaanuu seentu akka ijoollee jimmaatti wannan sittiin. Warra ijoollee kana xiqqeessu warra si xiqqeessu kana bira ammaan booda deemtee jala teessee dhiifama gaafattee jaraa kanaa waliin akkanaa sobu. Yaa dhiifama maaliif duula deengadda duula barsaa. Nama jaraa ganda jaraatti yoo Oromoo barbaadu baatte har'aan booda mana kan kee kana keessatti godhe. Bakka sanatti akkasiin agarra sitti maa jirra laanuti. Si kadhachaa jirra kana bichaa. Haadha Mubaarak musammaa tanaan raabsamaa jirtu maatii isaa kan raabsamaa jiru dhiisanii jecha tokkichaa inni ganama kana jee miliyoona godhanii gastii bananii irraa haasawaa jira. Maaliif dhugaa Mubaarak dhokoteeti dharri lafaa kaa jira. Mubaarak waan akka inni naman qabneetti itti ilaalan isaan. Mubaarak garuu nama ni qaba maaliif rabbitti hirkata malee guruppii kan isaan ijaareen beeku. Guruppii ijaaruun wallaalee innis. Jara keenya mee yeroo tokko Khalid dubbadhu mee qabee Khalid. waa tokkotti wayii muufanii ijoollee reem namni Khalid awaadaa dubbatu Khalid. Qoy awaadaa dubbatu. Khalid dhiifama taa'e. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Tokkoffaa irratti Mubaarak jechuun Oromoo guutuu jaalata. Guutuu Oromiyaa jaalata. Tokko lama miti warri amma lafaa kaatee shiroo ooftu kuni beekamtiin kara keenya ammaan taanedha malee sababa biraa takka hin qabdu. Mubaarak jechuun dhaabbata gargaarsa Oromooti. Anamma akka nama tokkotti uggaa yaada osoo Mubaarak guyyaa takkaaf gargaarsa Oromoo guutuu keessaa dhaabbate namni takka Oromoo lubbuu nama takka akka baraaruu hin dandeenye hin beeka. Oromoo irraa dhalachuun gii takka ifin nama qaanfachiifti. Sinagalee gandummaa minaamini wanni oofuma kun hundinuu waan hin taane an akka nama tokkotti Mubaarak inumaa gargaarsuma Oromoo kanaaf guutuu dhiisee osoo isaa beeke
keessaa dhaabbate ayyaanni kiyya nama hundaan adda. Bultii ta'e qabadhu jaartii ta'e qabadhu. Itti dhiisi Oromoon galatan beektu ummanni akka Oromootti galatan beekne ummata harree ummata jaamaa ummanni akka ummata Oromoon jiru ummata gowwaachuu. Silaa nama kana nama cinaa dhaabbatanii osoo inni hin dubbanne rakkina isaa osoo inni hin dubbanne isa dura dubbachuu qaban Oromoodha. Garuu kana hundan beektu Oromoon waan san ta'eef gabaabumatti yaadni kiyya uummata kana hundaan addatti gargaarsa Oromoo waan jiru keessaa bahe dhiisi. Bakka isaan gahan taa'e ilaali. Gastii nama tokkootti hin seenini maa nama tokkootti hin seenin. Wanni amma gandummaa wal jaaree akkanatti deemu jiru kuni waan biraatti osoo hin taane hinaaffaadhaaf. Nu hoo maaliif beekamtiin harkannedha. Mubaarak jechuun silaa waan tiiktaak irra deemee gastii namaa keessa deemee haasa'u kanaan waliin madaalu gabaabumatti jechuudha. Aleksi Taayyee galchi tokko Aleksi Taayyee. Mubaarak jechuun bakka nama guddaa qaba. Sadarkaan inni Oromoo keessa qabu sadarkaa guddoo. An akka xiyyaatti gasuma nama takkaatu seenuun qabu Mubaarak. Waan san ta'eef Oromoon wanni amma gandummaan jaaramee deemu jiru kun sheda nama hundee mana hundee yaanee ilaalla. Gizee hundan ilaalla. Taraa maada xiqqeessi taraa miidha xiqqeessi ta'e. Hoggaa fedhan ajandaan Nasraatii fi Harargee jaanii kaasan. Harargee fi Nasraa walitti hin deemtu. Harargee fi Nasraa walitti hidhata inuma hin qabdu. Nasraan mataa isiitiifuu bakka ololli deemu bakka waa ittiin beekamtu san barbaaddi. Amma ajandaa namaatti as keessa kaasuun barbaadu. Waan san ta'eef Mubaarak an dhaamsa akka obboleessaatti siin jaaladhallee siin kabajallee. Akka nama takkaatti akka mataa kiyyaatti wanni an siidhaamu wohuma gargaarsa Oromoo jaan kan agartee miti. Keessaa dhaabbadhu bakka isaan geellaalimee nama gargaarsisu sanuu laale. An tan waan nama hunda tan gargaarsaati Facebook irratti fi TikTok irratti fi agarraa goote kana hunda lafa kaayi guyyaa takkitti haati takka maal jettan Suudaan irraa kaatee miilaan lafa dhuftee Kaayiroo keessa dhuftee mana itti goote san imimmaan guyyaa san qabachuun dadhabe. Silaa namni waan biraa dhiisi nama guyyaa takka waan takka godhe waan takkaan madaaluu qaba. An hagaan dhageetti Mubaarak irraa jechee afaan isaa keessaa ba'e jecha hamaa takka. Aleksi Taayyee galchi Mubaarak ati maannatin. Harka illee hin beeku. Jara keenya Waan san ta'eef amma gabaabdumatti wanni an jechuu barbaadu Mubaarak kabaja Oromoo biraan kabajaa barbaadee hayni kee akkeen karaa gabaabaa hayni kee akka itti bahu waan Oromoon jechuun jirtus takka hin dubbatini mataa kee kabachiisii caljii keessaa bahe ifiifuu bakka ati jirtu barbaadanii dhufanii dhiifama si gaafatu. Oromoon osoo ati keessaa dhaabbatte osoo ati waan takkarraa murattee callettee garaa hidhattee dhaabbatte nam takka hin gargaarsin hattaa mataa kiyya hin gargaarsisin Oromoon dhugaa kee akka itti baaftu caljii uummata kanarraa nam takka garsii nama takkaatiin seenini mana kee banadhuu bashannanii caljii ajandaa nama takkarraa hin dubbatin. Ifii bakka ati jirtu dhuftee si gaafatti dhiifama si gaafatti nam takka dhiifama gaafachuun hin malle dhiifama si gaafachuun malan malee wanni Oromoon si godhu jirtuuti irra guddoo waan ati Oromoo godhu jirtur karaa gabaabaa wallaahi akka khayyetti. Baay'ee galatoomaa jara keenya. Gargaadaa uffannee baana. Salaamu alaikum jara keenya. Waalaikum salaam. Baay'ee Mubaarikii inshallah akkana goona gaa dubbii dhayitee karaan barbaachisne deemaaf itti fakkaata. Mubaarikiin ana caala obboleettii isaa Sayidaadhaa fi maammee caala ittaane kan waa'ee Mubaarikii amma ta'e nan beekan jedhee yaada. Dubbiin moo akka keessa teenye ilaalaa rutti dubbiin wanti deemaru gara caalaa inaaffaa natti fakkaata. Inaaffaadha beekamtii akkam beekamtii kana argataadha. Namni wayillee dheengadda ituunu Kaayiroo keessa isa fuulduree jirru akka BBC irratti gaafiif deebii godha jedhee haasaa liiviidhuma tiiktookii irratti taa'ee haasaara. Inaaffaadhuma malee jechuudha. Tokko wanti amma kan Amaaraa kan hin ilaalaa irraa jara maarag jana maal jara ta'anii birrii miiliyoonaan taphasabasamaa jarri waa tokko sagaleen jara dhagamaan jiru. Mucaan kun immoo jechuun mucaan burtukaanii fakkaatu kun Mubaarik Musammaa jechuudha gaafa Suudaaniidhaa jammareen beeka. Hadha Mubaarikan dura hadha waggaa kudha arfaadhaa kudha shaadhaa beeku miti mucaan kun. Wallaahi laazim rabbii jedheen haqqii masakkara.
namni abba gizee mubaarik kayamma gastii nama tokko jala kayee galee jedhe jechuudha beekamtii kan naartaafatillee. Ati xus jettee itu seeteerti abbaa hamma nama tokko kaatee gizee jala seentee የመልስ ምልስ ከኒቴፍ አቲ ቤከምቲ ከኒቴፍ አብቻ ሰና ካና ጀናኑ ባሪክ ዋን ዙዙ ጎርሲኑ አካው ስላ ቃዲን ጀቲ ፉቱ ሐመቴ ወልደጎ ይፈምኔ ኑ አፎሻ ቀምና አላ ጀርመንስ አፎሻን ጅራ ፈረንሳይ ከሰስ አፎሻን ጅራ አከኑ ኦገፈቴ ዋንሱ ጀኑዚ ኑ ወልቲኑ ቀብዴ ዋንቴ ኑ ኢጃርቴ ተመለ ወንቱ ኩኒ ካራን በርባቺ ነ ከሰ ዴማራ ካና እናን ሜ ሰበሬ ረቴ ኢላሌው ዋንጅሮ ኤርጋ ገባ Meejarte dhaggeeffannaa hojiirra jira anis ergaa kun daarfadhee bu'aa hidheetanii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Warri na dura dhuftan dhiifamanaa godhaati baatiriin irratti cufaaraa. An waan baay'ee jechuun barbaadu Mubaarik nuyi si caala beennee waa sin gorsinu. Elaa. Angos fudhattee biyyeessu